odeessi Finfinnee irraa dhufe ajajoonni raayyaa ittisa biyyattii iddoo garaagaraa keessa jiran irraa baay'een isaanii ajaja Abiyyi fudhachuu akka didan dhagahamaa jira. Dhumni kun ammoo dhimma akkaataadhuma Abiyyi itti kufaa jiru wal fakkaata. Dhimmi kun Abiyyi of keessatti funcisiisuu jira jedhu keessa beektonni sirna gabroonfattoota Abiyyi awwaalchi isaa guyyumaan guyyaan saffisaa jira jedhu itti fuufi kan jedhe uummata Oromoo bal'aati. Maddeen oduu keenya balbaloomina ammatti deebisne waqtaawaa oduulee addaa seenaa Oromoo durii fi ammaatiin wal qabatee deddeebisnee kan isin biraan geenyu hordoftoota keenya Gullallee Wuudirraa. Akkam jirtan hordoftoota maatii Gullallee Wuud oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroo yeroon isin biraan gaa tureef gaa jirudha. Kanneen maatii Gullallee Wuud hin ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Breaking gareen PP Oromiyaa boombiin aleelamte. Naannoo ganda Korkee Maramii jedhamutti Amaarri qabeenya Oromoo saamuu fuutee bahaa jirtu irratti humni isaa gooticha bilisummaa Oromoo oboon itti dhufee harkaa buusee jiraachuu Shawaa Kibbaa Lixaanaa ammayyaa Roggeetti ilmaan Oromoo miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'an baay'inni isaanii nama 7 ta'an bireen 2 fi akaawii 4 fudhachuun waraana bilisummaa Oromoo ittichuuf harka kennatanii jiraachuun ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ibsaniiru. Mooraa waraana sirna Impaayera tortoraa PP keessatti qoodiinsi sabummaa irratti hundaa'e dhalachuun mooraa diinaa kana raasaa jiruu fi Impaayera keessatti lolli waan hammaateef lubbuun miseensa galaafatamaa jiraachuu irraa abdii kutachuun mooraa sirna PP kan gadhiisanii obotti harka kennatan hedduu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. PP Oromiyaa keessa turan hedduun isaanii hanga guyyaa irraatti naasuuf rifaatuu keessaa ba'uu akka hin dandeenye hubatameera. Warri haftanis koottaa jennaa xiiqin dammarramni ooftii miidhaa qotee fannoo Amaaraa uummata Oromoo irraa saamtee gootichi abdii sabaa akkas irraa deebisee jira. Goonni mataa daabee ni masheene hin seeyne ilkee diinaa cabsuuf takka hin teenye akka imala kara qocaa fi daandii oolmaaf bultiidha. Falma isaaf imalli gara Finfinnee milkeedhaan hin teenye jooran keejooretuma walabummaaf siif fidee keessatti saba furaaf falma isaa dhumatti soddom uguramnus jaalalli oboon waliin darbee jiraataa dhugaaf jiraachuu shiftaanuun taasisu warra shiftaanuun jedhaniif osoo lubbuun jirru olaantummaa Habashaa Oromiyaa keessatti nu birattis hin jirtu dachee Oromiyaa irraa eenyulleen akka fedhe hin burraaqu bilisummaa Oromoof Oromiyaa galmaan Shawaa Kibbaa Lixaa irraa aanaa ammayyaa irraa waraanni mootummaa hedduu miliquun gaachana uummatatti dabalamaa jiraachuun hoogganni naannichaa ifoomsee jira. Kanaan dura warroonni mootummaa kun duula hoboo irratti banamuun achi qubsiifaman uummata hoboo naannichatti argamuun jabeessee isa waan qabeef carraa kana gara gaachana uummatatti dabalamaa jiraachuun himanii jiru. Gareen Sonsa Abbaa Torbee leenjisaa humna addaa kan turte yeroo baay'ee uummata Dambidolloo dararuun shanee jettee itti dhaadachaa kan turte namtittiin dhiitee kufaa leenjisaa turte guyyaa dheengaddaa waraana bilisummaa Oromoon ajjeefamtee guyyaa kaleessaa reeffa isii bakka itti galtu dhabdee waraanni PP magaalaa Dambidolloo ganda Biiftuu keessatti humnaan geessitee waldaa Tuulamatti awwaaltee jirti. Maddi Gullallee Huddi nu dhaqqabetti ammajjii 27 2022 imala Oromoo sabaa isaanii qaban miidhaa sirna PP ilmaan Oromoo irraa gahee jiru mormuun mooraa waraana sirna faashistii PP ganuu gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru. Haaluma kanaan ammajjii 26 2022 Oromiyaa kibba bahaa godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa mooraan poolisii federaalaa magaalaa Dodolaa irraa namni maqaan isaa Abdii Abubakar Usmaan jedhamu itti aanaa ajaja 10 hidhannoo isaa guutuun saba Oromoo hoboo zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Lixaa keessaa socho'utti qawwee diina hin baadhu saba kiyya hin ajjeesu jechuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamuun dhagahamee jira. Jeneraalichi Aaree Mollaa jedhamu ajajaa waraana PP kan ta'e
matammatti jajjabeen biyyatti makamuun dhagahamee reeffi gara naannoo dhaloota isaa geeffamee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa Galaanaa lola jajjabaa guyyaa har'aa bakka adda addatti godheen magaalaa Waccuu fi Giwee weerartuu keessa yaasee to'annoo ofii jala oolchee jiraachuun ajajaan huboo zoonichaa beeksisee jiru. Odeessi Finfinnee irraa dhufe ajajoonni raayyaa ittisa biyyattii iddoo garagaraa keessa jiran irraa baay'een isaanii ajaja Abiyyi fudhachuu akka didan dhagahamaa jira. Dhumni kun ammoo dhimma akkaataadhuma Abiyyi itti kufaa jiru wal fakkaata. Dhimmi kun Abiyyi of keessatti funchisisuu jira jedhu keessa beektonni sirna gabroonfattoota Abiyyi awwaalchi isaa guyyumaan guyyaan saffisaa jira jedhu itti fuufi kan jedhe uummata Oromoo bal'aati. Maddeen oduu keenyaa balbaloomina ammatti deebisne waqtaawaa oduulee addaa seenaa Oromoo durii fi ammaatii wal qabatee deddeebisnee kan isin biraan geenyu hordoftoota keenya gullallee wuudirraa. Gamanumaan oraa bulaa, laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun nu cinaa dhaabbadha.